Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa gaggeessaa jiru loltoota mootummaa booji'uu hime. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti adeemaa jiru jabaachuun bakkeewwan hedduutti waraanni mootummaa miidhamaa akka jiru gabaafameera. Odeeffannoon maddeen irraa nu qaqqabe akka ifoomsutti waboon kutaalee Oromiyaa iddoo garaa garaatti tarkaanfii cimaa fudhateera jedha. Haala kanaan tarkaanfii gaafa onkoloolessa 1 bara 2025 waboon zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa jaartee bulchiinsa magaalaa Luugoo keessatti fudhateen loltoota mootummaa 30 ol ajjeesuun 22 madeesse kanneen 18 ta'an ammoo booji'uu isaa himeera. Gama meeshaa waraanaatiin ammoo qawwee hakiima 23 rasaasa hakiima 2000 boombii 5 uffata waraanaa galaa waraanaa fi kan kana fakkaatan irraa hiikkachuu himeera. Haleellaa bakka Birgeedii aanaa Jaardagaa jaartee ganda Haroo Lagootii taasiseen waraanni mootummaa hedduun booji'amuu isaa gabaafameera. Humnoonni waraanaa farra riphee lolaa jedhaman waboon booji'amuun viidiyoo waraabame miidiyaa hawaasaan qoodameera. Kanneen booji'aman kunneen dirqamaan gara waraana mootummaatti kadabalaman ta'uu himatan. Kaan isaanii bakka midhaan calleeffataa jiranii, kaan ammoo mana isaanii keessaa humnaan qabamanii gara waraanaa akka geeffaman himu. Akkuma kana daa'imman hedduurraa humnaan gara waraanaatti oofamu booji'amtoonni waraana mootummaa kunneen wabootti himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuu loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuudhaan injifannoo boonsaa argachuu isaas beeksiseera. Gaafuma onkoloolessa 1 bara 2025 waboon zoonii kibbaa godinaalee Gujii fi Boorana keessatti tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti akka fudhate himeera. Tarkaanfii godina Booranaa aanaa Areeroo gandaa Dhidhillee keessatti fudhateen loltoota mootummaa 11 ajjeesee 7 ammoo madeessuun kanneen tokko ta'an ammoo booji'eera jedheera. Wayita waboon humnoota waraana mootummaa ajjeesee kaan booji'u himu kanatti gama mootummaan haleellaa kana ilaalchisee waan jedhameen jiru. Oduu keenya itti aanuun dhimma ulaa galaana diimaa irratti waraanni ka'u akka malu yaaddoo yoo uumamutti mootummaan Itoophiyaa deebii kenne. Fedhiin ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa gaanfa Afrikaatti muddamamuu erga eegalee bubbuleera. Itoophiyaa fi Somaaliilaand waggaa 2 dura waliigalteen fayyadama ulaa galaanaa irratti walii mallatteessan biyya ollaa Somaaliyaa wajjin muddamni uume waliigaltee Ankaaraatiin goolabamuu booda xiyyeeffannoon Itoophiyaa gara galaana diimaatti naanna'eera. Itoophiyaan dogoggora siyaasaan buufata galaanaa Asab galaana diimaa irra jiru dhabde jechuun buufata qaama Itoophiyaa ture jettu deebifachuun koo hin ooluu jetteetti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad wayita kitaaba isaanii mootummaa ida'amuu eebbisan haasaa godhan keessatti dhimma kana cimsanii dubbatan. Ministeerri ittisa Itoophiyaa siree deddeebiin ibsa baasuutti jira. Guyyoota 2 dura ibsa baaseen faayidaa biyyaalessa Itoophiyaa mirkaneessuuf aarsaa kamuu kaffaluuf qophii ta'uu isaa ibseera. Gaaffii ulaa galaana diimaa ija kamiinuu sirrii miti jedhanii afaan fajjeessuu yaaluun baandummaan alatti sababa amansiisaan tokko illee hin jiru jedha. Eertiraan yaadota galaana diimaa ilaalchisee gama Itoophiyaa ka'aniif deebii wal fakkaataa kenniti. Ministeerri odeeffannoo biyyattii Yemaanee Gabra Masqal ibsa dhiyoo baasaniin Itoophiyaan dibbee waraanaa reebaa jirti. Itoophiyaatti paartiin badhaadhinaa karaa intarneetii saffisaan deemaa jira. Ilaalcha itti gaafatamummaan isaa hanqate qabatee sochiitti jira jedheera. Xiinxaltoonni siyaasaa naannichaa fi kanneen mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenya qaban Eertiraa fi Itoophiyaan ulaa galaanaa irratti waliigaltee irra ga'uu baannaan waraanni waan hin oolle ta'uu isaa ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun BBC'n ajajaa waraana duraanii Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yohaannis Gabra Masqal waliin turtii taasiseera. Jeneraalli kun waraana Itiyoo Eertiraa waggaa 25 dura ture irratti ajajoota waraanaa olaanoo keessaa tokko turan. Waraana biyyoota lameenii ni beeku. Akka Jeneraal Yohaannis jedhanitti gaaffiin ulaa galaanaa waan reefuu lafaa ka'e miti. Baroota darban asaasamaa ture. Wanti haaraan amma ta'e uummanni fi mootummaan dhimmicha irratti wal ta'anii dhiibuu isaaniiti jedhu. Amma dhimmichi akka hidhaa haaromsaa san namni hunduu kan irratti walii galu ta'us ibsan. Dubbiin kun ka'ee fala argachuuf yeroon sirriin amma ta'us ibsaniiru. Ni ga'a gumguma akkanumaan dubbachaa itti fufuu hin dandeenyu. Dhaloonnii fi warri siyaasa hoogganu walqixxee yaada. Waliigaltee ijoon ammoo dirqamadha. Yeroon saasammadhaa jechuun jeneraalli kun dubbataniiru. Gaaffichi duraan keenya ture haa deebifnu ka jedhudha. Inni guddaan ammoo faayidaa warra biraa irraa fudhannaa akka jedhutu hin taane waliin itti fayyadamna ka jedhudha jechuun dubbatan. Dhimmi kun waraana dammaqsuu danda'a jechuun yaaddoo qaban kan ibsan Jeneraal Yohaannis waraanni gaagaadha. Ammoo karaan nagaa hin milkaa'u yoo ta'e garuu waraanni waan hin oolle ta'uu isaa ibsanii jiran. Dubbiin dhimma ulaa galaanaa ilaalchisuun eegale kun jabaa ta'uu kan kaasan jeneraalichi
sagantaa ajandaa uumuuf of jajuuf akkasumaan eegalee akka hin taane himu. Waraanatti calliftee seenta utuu hin taane gaafa fala dhabduu itti galtaa akka jedhan qondaalli waraanaa kun waraana hambisuuf yaaliin dippiloomaasii taasifamaa akka jirus kaasu. Akka namni kun maddeen odeessa kanaa BBCf yaada laatanitti Eertiraan ejjennoo rincicaa qofaan ulaa galaanaatti fayyadamaa jedhu kana kan itti fufsiiftu yoo ta'e Itoophiyaan filannoo waraanaa akka itti fuftu dubbataniiru. Dhimma akka qoosaatti dhiiftu yookaanis ajandaa taasiftee bira darbitu utuu hin taane Itoophiyaan dhimma kanaan gamilkeeffattutti duuba akka hin deebine himu. Gaaffiin Itoophiyaan galaana diimaa irratti kaasaa jirtu hanga waraanaa deemuu akka danda'u kan kaasan qondaalli waraanaa duraanii kun carraan biraan waraana biraa osoo hin gahin Itoophiyaan deebii gaarii itti argattu jira jedhu. Tasa Isaayyaas gara mariitti dhufuu danda'a, amalli Isaayyaas tata jijjiiramuu danda'a jechuun shakkii qaban himu. Kanaaf akka sababaatti wayita waraana Itiyoo Eertiraa Isaayyaas tasa ejjennoo jijjiiranii gara walii galtee Arjeesii maruu isaanii yaadachiisu. Sanaanis samiinis laftis yoo dacha'an, aduunis yoo baddee urjiinis yoo dhabamte hin ta'u jedhamaa ture, carraan tasaas deebi'uunis ni jira. Utuu akkas ta'ee gaariidha. Karra nagaa yoo filatan irra wayyaa jedhan. Yoo san didan garuu waraanni dhalachuu akka malutti irra deddeebiin qondaalli waraanaa duraanii kun ibsaniiru. Haala amma irra jirtuuf Eertiraan waraanatti seenuun gaarii akka hin taanes himu. Marii ministeerri muummee Itoophiyaa biyya himata tattamaan akka gaggeeffamu waamicha godhaniif gama Eertiraatiin deebii yoo dhabamee fi ejjennoon mootummaa Itoophiyaa hanga waraanaatti yoo ta'e waraanni kun yeroo dhiyootti eegaluu akka danda'u simaniiru. Xiinxaltoonni siyaasaa fi waraanaa hedduun waraanni dhiyaachaa akka jirus tilmaamaniiru. Maddeen BBC naannoo Tigraay keessa jiran haalli jiru waraana seenuuf qophiin jiraachuu isaa akeekaa jedhaniiru. Ibsi ministeera ittisaa Itoophiyaa dhuma torban darbee kan aarsaa kaffaluuf qophii ta'uu beeksise waraanni dhiyaachuu kan akeeku ta'uu danda'a jedhame. Gama Eertiraan wanti ifatti beekamu hedduun hin jiru. Haa ta'u malee Asmaraan yeroo marayyuu loltoota leenjii waraanaa fudhatan waan qabduuf qophii akka taatee jirtu hubatama. Jeneraal Yohaannis yoo waraanni hin oolu ta'e yeroonsaa akkasi jedhanii tilmaamuun akka ulfaatus himu. Dhimmichi balballoomaa jira. Kuni namni kamuu yeroosaa akka tilmaamuu danda'u ni gargaaraa jedhaniiru. Gama waraana Itoophiyaan tuttuqaan ni jira akka jedhan Jeneraal Yohaannis yeroo dheeraa waan hafe natti hin fakkaatu jedhu. Waraanni yoo dhalate hangam gaagaama geessu akka malu seeraniiru. Waraana Itiyoo Eertiraa irratti warra duulan keessaa tokko ka ta'an Jeneraal Yohaannis yeroo sana waraanichaa kan ulfaataa godhe dogoggora keenyadha jedhu. Walqooduuf rakkoo waraana Itoophiyaa keessa tureen hubannaan waraanni Eertiraa hanga qabuun ol jabaadha jedhu uumeeraa jedhu. Waraanni gaarii fi yaraa hin qabu ka jedhan Jeneraal Yohaannis inni alanaa irra deebii isaa akka duraaniis hin ta'u badaas hin ulfaatu jedhanii amanu. Itoophiyaan waraana waliinii kaaba Itoophiyaatti gaggeessiteen gaagaama ulfaataaf gatii guddaa baasteetti. Lubbuun loltoota kumoota hedduun lakkaa'amuu darbeera. Meeshaalee waraanaa hedduun manca'anii qabeenyi miliyoona hedduun lakkaa'amus badeera. Akka Jeneraal Yohaannis amananitti biyyattiin ammallee ga'umsa waraanaa guddaa qabdi. Waraana kaabaarraas bayyanattee jirti. Ga'umsi waraanaa gaariidha rakkoo hin qabu. Rakkoon keenya ijoo yeroo hundaa siyaasni keessoo wal hubachuu dadhabuudha jedhu. Waraana ofii tuffachuu fi xureessuutu jira ka jedhan namni kun waraana wayyaanee waraana badhaadhinaa jechuun wal qooduun akka jiru simaniiru. Itoophiyaan tarii Eertiraa waliin waraanatti galuu malti yaaddoon jedhu ka dhaga'amaa jiru wayita naannolee Oromiyaa fi Amaara keessatti lolli adeemsifamaa jiruttidha. Kanaaf waraanni kun dhalachuun rakkoo keessoo Itoophiyaa ammeessuu mala yaaddoo jedhu uumeera. Kuta'ee garuu Jeneraal Yohaannis ajandaan kun deeggarsa uummataa waan qabuuf rakkoo keessoo ammeessuuf hiree xiqqaa qabaa jedhu. Jeneraalli kun abdii kan horataniif gabaasa miidiyaaleen mootummaa waboon galaa jira jedhu san akka ta'e himu. Akkuma kana faannoon naannoo Amaaraa keessatti aleelamaa akka jiruttis dubbachuun rakkoo keessoo Itoophiyaa hin ammeessu jedhanii amanu. Jeneraalli waraana mootummaa duraanii akka itti abdatan malee sochiin hidhannoo waboo akka malee jabaataa akka jiru himama. Kana malees sochiin finciltoota naannolee akka Amaaraa fi Tigraay keessaa kan haala salphaan akka itti ilaalamu akka hin taane himama. Haalli kun wayita jirutti Itoophiyaan ollaa ishee waliin lolatti seenuun kasaaraa guddaa itti fiduu akka danda'u dubbatama. Oduu keenya itti aanuun ataakaaronni dhimma laga Abbayyaa itti fufuun Itoophiyaan Masiriif Sudaaniif deebii kennite. Dhimma haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti dhaadachaa akka turte Masiriin Itoophiyaa mana murtii idil addunyaatti dhiyeessa yoo jettu Itoophiyaan dhimma kana kufaa taasifteetti. Ministeerri dhimma alaa Masirii Badir Abdallaatiin tibbana korayyuu inni irratti yoo dubbatan Itoophiyaan lubbuu miliyoonota biyyoota yaa Abbayyaa irra jiran lamaa balaarra buusteetti jedhan. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti itti aanaa bakka bu'aa Itoophiyaa akka ta'an Yoseef Kaasaa yaammoo deebii dubbii ministeera dhimma alaa Masiriif kennaniin
dubbii Masiriin dhimma hidha haaromsaa Abbayyaa ilaalchisuun dubbatte bu'uura hin qabneef dogoggorsuudha jedhan. Masiriin waa'ee hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa himannaa amanamoo hin taane irra deddeebiin mana maree dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dhiyeessiteetti jedhan. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti itti aanaan bakka bu'aa dhaabbata Itoophiyaa Yoosef Kaasaawun gama isaaniitiin Itoophiyaan irra deddeebiin hidhichaaf deebii seeraa fi qajeeltowwan idil addunyaa waliin wal simuun akka laatte hubachiisaniiru. Ambaasaadar Yoosef itti dabaluudhaan garaagarummaan imaammata Itoophiyaa waltumsuu irratti hundaa'uu fi ejjennoo goolii uumuu Masiriin qabdu gidduu jiru ifaadha jedhan. Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ejjennoo qabdu seera addunyaa fi walqixa qaqqabummaa irratti kan hundaa'e ta'uu ibsaniiru. Gama kaaniin Itoophiyaan hidhaan haaromsaa guddichi kadhiyoo kana eebbifame balaa lolaa Sudaan keessatti hir'isuuf gargaareera jedhan. Haa ta'u malee lolaan sun hidha sanirraa maddeera waan jedhamu dabalaa dhufeera jetti. Sudaan dilbata darbe lagni Naayil gurguddoo lamaan bakka itti wal argan lamaan irratti bishaan dabaluu kaasuun akeekkachiisa lammiilee isheef hubachiifteetti. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.